Oromoo woboon waan dhabuu hin dandeenye waan sharafuu hin dandeenye faayidaa Oromoo woborraa eeggattu yoo mootummaan kan tuffatu taate waliigalteen tun hin danda'amtu jechuudha. Anammas paartii tiyya je'ee hijiba naasa'u si galee dhugaa jirtuun lafa haa namoonni irra guddaan wahuma gartee aangoon tun guututti Abiyyi Ahmad harka jirtutti fakkaatti si galee. Dubbiin rakkoo keessa jira paartii tan nama keessa seenee beeka. Amma Ridwaan Hussein osoo wal ga'iinuun xumuramini ibsa katabe. Maaliif akkasii jarjaree baase? Ibsi kun ani mootummaa bakka bu'a jeellee yaadu. Woboon naamusaan baase. Meenyutu ibsa mootummaan irra fakkaate yoo dhugaa wanni beekuu qabdan wanni namni hundi mataa ifitti himuu qabu wanni takka hoggii jalqabamte si galee gaddaa keessa jira gammachuu keessa jira osuma jettuu milkooyti si galee. Saniifuu isin wanni godhuu qabdan wanni beekuu qabdan antaniin isinin dhaammadhu tanaaf jecha qalbiin takka isinin cabeni namni har'a waliin galin boru walii gala namni gartee har'a waliin dhageeffatin boru wal dhageeffata namni har'a waliin hubatin boru wal hubataa jechuudha. Akkasumatti araarri sun araara abdiin eeggamuu ture jechuudha. Akkuma reefu isiniin dubbadde ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo gurguddaa waan irratti hirmaataniif jecha araara abdiin eeggamuu ture jechuudha. Araarri abdiin teenya sun cilee bishaan buute taateeti adda galee jechuudha. Maaliif mata dureen tiyyaas tanaa jechuudha. Maaliif araarri sun milkaa'uudha? Oromoon dheengadda Tigree wajji walii galte, Oromoon Amaaraa wajjin mari'anna jettu, muummichi ministeeraa Oromoo, kagartee gaara keessaa dhufe Oromoo, pirezidaantiin Oromiyaa Oromoo, Finfinneelleen Oromoo yeroo Oromoon gartee baankiif taankii harkaa qabdu kanatti Oromoon akkamiin waliin dubbattee walii galuu dadhabdee jennee yoo kan laallu taate akkuma beekamu namoonni both sides gartee jarri lachuu waanumaan ummata jaan malee waan gartee dura hoggii araara jaan waan dhabduu jira waan dhabuun dandeenye jira jechuudha. Amma fakkeenya addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon waan dhabuun dandeenye waan sharafuun dandeenye waan mariif hin dhiyaanne jira jechuudha. Waan akkasiisa yoo mootummaan tuffatu taate